Arras gaaffii isin yeroo dheeraa na gaafachaa turtanii isin deebisuuf yookaan immoo akkamittiin akka itti fayyadamaa jiru viidiyoo kana gad xumuraatti ilaaltanii kan xumurtanidha yoo ta'e baay'ee akkasiin fayyaduu fi isinis immoo ilaaltanii dogoggora keessan sirreeffachuudhaan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota keebii qobsaalee akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii faamilii koo baga nagaan dhuftanii anis deebi'ee dhufee jira. Haaratiin uri dhuftanii na dhufurra deebii subscribe gochuun miseensa chaanaala kanaa ta'a. Akkasumallee warri na jajjabeessaa jirtan viidiyoo koo like share gochaa jirtan itti fayyadamaa jirtan jabaadhu si wajjin jira jechaa jirtanii hunduma keessan jecha isiniif hin qabu baay'ee galatooma. Addaaf addunyaa jaalala namaa isiniif haa kenna jechuun barbaada. Ammallee deebii haga xumuraatti wajjin turtanii obsaatiin yoo dhaggeeffattanii ilaaltanii yoo ta'e seera qabeessa yoo itti fayyadamtan ta'e baay'ee isin fayyada. Kara video ko toron deebii akkuma argaa jirtanii rifeensi koo erga inni qututturii kan hojjetadhe guyyaa lama bulee guyyaa sadaffaa isaatii keessa yaa'ee busbusi jedhee jira amma cafin firatee jira akka video irraa miti baay'ee nama dabbaree jira. Gaa'ee sarara dhiifama naa godhaa video taayitiin hojjechaa jira maaliif baay'ee dadhabee waan hin dhufeefi akkuma yeroon dasiniin jedhu wantoota rifeensa keessaniif itti fayyadamtan takkaatti rakkattanii qopheeffatanii kilaasii keessan keessa kaawwattan gaafa yeroo dhabdan yookaan gaafa dadhabdan bakka sana fuutanii itti fayyadamuu dandeessu. Miitiin kan bona ol keessa ganna nyaatti jedha tiratiin tokko kanaaf sisteema kanatti illee fayyadamaa jechaan ture. Egaa gaaffiin isin na gaafachaa turtanii as gubbaarrattidha kan isin deebisuu barbaadu. Bishaan roosmarii fi qurunfudii rifeensa keenya qututturii isa hojjetanii yoo itti fayyadamne rakkoo qaba kan jedhu kan isin na gaafachaa turtanii. Bishaan yoo ta'e eeyyee rakkoo qaba. Akkamitti rakkoo qaba yoo jettan rifeensi qututturiin isa hojjetame bishaan gaafatti gadi nam'e faayidaa tokko qabu. Inni suni ufuma isaayyuu rifeensanii goggosanii goggotaa gaafa hiiktan gaafa filtanii baay'ee tokko rifeensa keessan akka malee sin jalaa miidha waan ta'eef sisteema namni itti fayyadamaa jiru kana kun akkuma argaa jirtanii roosmarii qurunfudii fi asabuuda gurraacha akkasumallee weeraa zayitii yookaan oliif oolii of keessaa qabachuudha kanan hojjedhee jiru kun akkuma sirriitti argaa jirtanii akkamittiin akkan hojjedhe viidiyoon kanan dura hojjedhe gadi buutan ilaaluu dandeessu. Yeroo baay'ee deddeebiitiin waan hojjedhuu fi isa booddee zayitiin ta'uu qaba malee isa bishaaniin hin fayyadamina. Bishaaniin fayyadamuun warritti fayyadamuutanii beektu ani ofii kooti waan hin argine baay'ee tokko rifeensa kukkutaa hin filamu walirraa hin hiikamu baay'ee goggosaa jechuudha fi masaa rifeensa miidha waan ta'eef bishaaniin osoo hin taane zayitii akka kanaatiin itti fayyadamaa isinin ja'a. Asumarraa wanti isin yeroo baay'ee na gaafattan kanallee zayitiin sun kan nyaataatiin warri jettan oliif ooliin hin nyaatama orgaanikii waan ta'eef keessattuu warri mana madaamii keessa jirtanii baay'inaan waan akkasitti ni fayyadamu waan ta'eef isaan hin nyaatu akkasumallee rifeensaaf illee baay'ee gaariidha guutummaa guutuutti zayitichi wantoota garaagaraa faayidaa qabaa jechuudha. Kanaaf eeyyee isa kan nyaataati warri na gaafattanii akkasumallee kokonaat oilii kan rifeensaa qibaatii garaagaraa kan rifeensaaf ta'uttis fayyadamuu dandeessu rakkina tokko hin qabu. So guys warri bishaan roosmarii qurunfudiitti yoo fayyadamne rifeensa keenya qututturii hojjetannee haala kana yoo itti fayyadamne rakkoo qaba warri jettan eeyyeen rakkoo qaba maaliif rifeensa ni kukkutaa ni buqqisaa ni ciccitaa hin guggusaa jechuudha guutummaa guutuutti. Kanaafuu isarraatii of qusattanii zayitiidhaan haala kana suutattanii itti fayyadamtanii yoo ta'e baay'ee tokko bareeda. Ammas haga xumuraatti kan wajjin jirtanidha yoo ta'e kanarraas akkasiin waa barattan akkasiin dogoggora keessan sirreeffattanii. Ani shakkii tokko illee hin qabu. Egaa akkuma argaatii jirtanii kunoo rifeensa kootti dibachuutti jira jechuudha. Amma asumarraan itti dibeeni asumarraan nan hiikaa jechuudha qututturii kana. Zayitiin illee yoo fayyadamtan zayitiidhaan illee bishaan roosmarii qurunfudii yoo fayyadamtan isin suuta ittaan erga keessa qabattanii obsaan kan rifeensa keessan hin hiikne hin filledha yoo ta'e rifeensi ciccita guys. Kanaaf akkaataa isin gootanidha waan ta'eef suuteedhaa qasseedhaatee dhaggeeffadhaa bakka itti walxaxee harka keessaniin erga hiittanii filtanii boodarra deebitanii immoo filaatiin filtu akkuma argaartan kun fixee jira jechuudha itti dibadhee fixee jira akkuma isiniin jiru viidiyoo taa'ee waraabaa jiraarra dadhabbiin keessaa dhufe kana dheessanitti himuu hin danda'u. Zayitiin qopheeffadhee kilaasikoo keessaa qabullee ji'a tokko ol tureera har'a hunduma ishee akkuma isin argitan jalqaba irratti fixee jira jechuudha yeroo biraan hojjetadha yoo waaqayyo jedhe. Isinillee akkasuma gaafa dadhabdaniif isin gargaara gaafa haalli isin mijachuu dideef isin gargaara waan ta'eef gaafa firii taayimii qabdan rifeensa koof ta'a kan jettanii akkanas ta'e kanneen biroo wanta isin beektan wanti isin fayyadu qopheeffattanii kaawwachuu dandeessu maaliif yeroo hundumaa rifeensi keessan kunuunsa argachuu qaba nyaata argachuu qaba wanta isa barbaachisu qopheessuu fi qabduu jechuudha. Amma kunoo haala kanaatiin fixeetii jira massaajii gochaan jira. Maaliif dirqama hundi isaa wal ga'uu qaba waan ta'eef haala kanaan erga massaajii godhee booda
maaliif akkan deemu haga ammaatti na wajjin jirtu yoo ta'e akkasiin raawwattan akkasiin dogoggora keessan sirreeffattan kunoo bakka kana fillafiitii kana shiiraan masaajii gochuu qabdu maaliif beebii heeriin kan sin jalaatii bubuqqee caccabee dhume rifeensi keessan fuula duraan duubatti kan bade yoo jiraattan haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu hin sirraan deebi'a rifeensi keessan biqilaa deemaa jechuudha. Amma kana zayitii erganitti dibeetii zayitii roosmerii qurunfudii fi weeraa zayitii yookaan immoo isaa olive oil of keessaa qabu sana erganitti dibee haala kanaatiin amma hiikaan jira jechuudha. Akkaataan itti rifeensa keessan gaafa quxuxxuriste waan biraas ta'e hiiktan seera qabeessaan ta'uu qaba. Jalqaba caabisaarraan jalqabuu qabdu malee gararraasaa qixxa lamaansaa qabdanii kan keessa harkistanidha yoo ta'e innillee hagam akka rifeensa keessan miidhu isiniyyuu ofii keessan irratti cheek godhachuu dandeessu. Dhugaa jiru walitti himnee darbina yoo dhugaa dubbanneetu bakka nutti immoo bulla rakkoon hin jiru. Kanaafuu guys please warri callistan akkasumatti koomentii barreessaatii jirtanii maalitti fayyadamtaa maal gochaa jirtaa wanti sun maa inni tokkoon isinitti maan jira hagan danda'ee jechuudha. Hagan danda'ee waan an beeku waan ofii korraa faayidaa isaa argadde isinitti maa jira waan ta'eef isinillee haala kanaatiin itti fayyadamaatii video ko akkasiin jaallattan fuulduratti illee kana caalaatti akka walii irraa barannuuf na fayyadaanallee isinillee wal fayyadu jechuudha karaa gabaabaa. So akkuma argaa jirtanii kun haala kanaatiin hiikaan jira jechuudha quxuxxurii haala kanaan hiikaa jira isinillee isa siistema kanatti fayyadamuu dandeessu wanti tokko wanti isin qabu wanti isin daangessu hin jiru. Egaa as gubbaarratti wanti isin irraatii of eeggachuu qabdanii bishaan roosmerii bishaanii qurunfudii bishaan maalii bishaan wanti jedhamu suni ani bishaan suni naan taane kanan duratti fayyadamee jira jechuudha. Itti fayyadamee akkasuma viidiyoo laalee itti fayyadameen ture sirrii miti wantichi ana karaa kanarratti na fayyade jechuudha. Mee sirummaa nutti yaadame bishaan fuutanii yookaan rifeensi miicamne yookaan waan taane bishaan itti gootanii xiqqoo turtanii rolaaltan isinummaan cheekii godhadhaa. Warri itti fayyadamtanii beektanii beektu warri hin beekne immoo akkamitti akka inni rifeensa goggoosu akkamitti akka inni rifeensa goggotu ofii keessanuu mirkaneeffachuu dandeessu. So bishaan isaa hin fayyadullee kan biraayyuu rakkoo kan biraati kan inni qabatee dhufu waan ta'eef of eeggannoo xiqqaaqee godhaa isiniin jaa kabajamoo daawwattoota Kebeki qofshaalee akkuma argaa jirtanii egaa walakkaa irra gaheetiin jira suuta jettanii tasgabbooftanii warri rifeensa dheeraas ta'e gabaabaas ta'e haala kanaatiin erga waan itti fayyadamtanii quxuxxuriillee yoo ta'e hiikamasas yoo ta'e suuta jettaniitu kan isin rifeensa keessan hanqabaa qabu yookaan kunuunsa gochuu qabdanii isa booddee rifeensi keessanii akka inni jijjiiramnee fi akka inni jijjiiramu adda baafattanii beekuu dandeessu. Jalqaba irratti amma sirra deddeebii yeroo hundumaa kan inni isinitti makkaataatti fayyadama keessanii sirreeffadha. Amma kana gimmaasha karaa gar tokkoo fixee gara gar tokkotti darbuuf hin deemaa jira. Baay'ee lallaafee jira. Yaa'u akkuma argitan ammumatti dibeen ammuma hiikaa jira garuu maaliif dafii amma kana miicuu waan hin barbaadeen maaliif bakka hin deemuu qaba. Ijoollee wajjiniini ijoollee madaamii koo jechuudha. Kan fooq irratti rakkadhee namni dafeetiin xumuruuf hin ariifachaa jira. Yeroo miicu viidiyoo waraabnee viidiyoo erga miicee booda qibaatii akkamitti akkan qopheeffadhee jiru warri qibaatiin kanaan duratti fayyadamu qibaatii maalitti fayyadamtaa jettanii gaaffii na gaafattanii viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufa. Amma kana garuu kara tokkoon hiikee kara tokkotu naafee jira haala kanaatiin hiikee jira. Wanti tokko wanti keessaa ba'uun jiru dhugaa dubbachuu baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko lallaafa. Argitanii kunoo kana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareeda. Wanti hundumtuu akkuma abbaan godhe akkuma ogummaa keessanii akkuma obsa keessanii akkuma itti fayyadama keessanii akkuma yaadni keessan jiruuti malee rakkoon tokko hin jiru. Isiniin jaa isinis immoo carraa kana argattanii itti fayyadamtanii akkasinitti gammadan deebitaniillee wantichi sirriidha jettanii koomentii irratti akkasiin na barreessitan isin eegaa. Yaa akkuma argaartan gamasiinis gamanaanis xumureetiin jira. Kana booda miicuudha kan na eeggatu. Yeroo miicuu sanarraa viidiyoo hin waraabne kaatiin godhaa kannaan kutaa viidiyoon natti dheerata. Maaliif jarjaraan jira waan ta'eef akkamittiin akka miicullee viidiyoo hedduu isaa kana jala hojjedheen jira waan ta'eef gadi buutanichirraatii wantoota isin fayyadan hedduu isaa argachuu dandeessu. Qimamoota mana madaamii haala kana harka keessaniitiin fila harka keessaniin masaajii gochaa kun akkasitti masaajiin kun baay'ee rifeensaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Ana baay'ee na fayyadee jira. Baay'ee na fayyadee jira. Amma kana xumureetiin jira. Haala kanaan jira. Amma kana harkaan filee masaajii godheera waan ta'eef filaatiin illee yeroon filee wanti keessaa bahu tokko hin jiru. Sukkuumee akka ajaa'ibaatti masaajii godhee waan hin jiruufi
kanas ta'ee gaaffii dabalataa kan qabaattanidha yoo ta'e viidiyoo birootiin akkan deebi'ee dhufuuf na jajjabeessaa. Please viidiyoo koo laayikii godhaa, sheerii godhaa, yaada qabdan koomentii irratti akkasumallee wanta ani illee sirreeffachuu qabu wanta na gorsitan wanta sirreessuu yoo bakka itti deebisu yoon qabaadhe koomentii irratti akka abbaan ofiin argu namatu nama arga malee jedhama mitiidha. Koomentii irratti naa barreessuun irraanfatina. Egaa akkuma argaa jirtan bakka lamatti walitti akkanatti xaxe daqiiqaa 2-3 ergan tursiisee booda nan miicaa jechuudha. Waanuma kamiyyuu erga rifeensa keessan otoo miicuu wanti itti dibamu irraa miicamuu qaba dirqama. Maaliif duraan rifeensi qulqullina waan hin qabnee fi dirqama irraa miicamuu qaba. Garuu erga rifeensa keessan miicattanii wanti itti dibdanii irra taa'a irratti dhiistu jechuudha. Kana dibattee hin miicamoo akkam gootaa warra jettanii seeraan viidiyoo caqasaa. Jalqaba too rifeensa keessan hin miicuu wanti itti fayyadamtan irraa miicamuu qaba. Erga miicanii xumurtanii booda garuu qibaatiin isin itti fayyadamtan irraa miicamu irrumatti dhiistu jechuudha. Amma gaafa lammaffaa deebitanii rifeensa keessan miicanitti. Duraa fi duuba kan itti dibamu qibaatiin illee garaagarummaa qaba. Kanaaf isa kanallee isaa sirriitti caqasaatii sirreeffadha. Haala kanaan daqiiqaa 2-3 turee nan miica. Viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Walumaa galasaatti bishaan roosmerii qurunfudiitti fayyadamnaa quxuxurii irratti warri jettanii hin fayyadamina bishaan roosmerii. Bishaanii yoo ta'e wantichi faayidaan qabu rifeensa keenya nu jalaatee miidha waan ta'eef haala kanaan akkanitti fayyadamaa jiru ooyiliidhaan qopheeffattanii itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee akkasiin fayyadu akkasiin jaallattan dogoggora keessan asirratti sirreeffattanii akkasiin hubattanii deebitanii sirreeffannee akkasiin naan jettan koomentii keessan nan eega. Hagammatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Iddoo akkasiin jaalladhu isin kabaju isinuu beektu. Viidiyoo koo laayikii akkasumallee sheerii gochuun irraanfatina. Gaaffii barbaadan koomentii irratti barreessuun ni eega. Viidiyoo biraan aga dhufuutti baay'ee bakka jirtu.